Video kana keessatti kan ilaallu artificial intelligence yookaan immoo AI jechuun maal jechuu akka ta'e ni ilaalla. Artificial intelligence yeroo ammaa kana kaampaaniiwwan adda addaa biyyoonni adda addaa wantoota adda addaatiif itti fayyadamaa jiru. So biyyi keenyas artificial intelligence kanatti fayyadamuudhaan agarsiisa tokko agarsiiftee turte as dhiyoo kana jechuudha. Kanas drooniiwwan 1500 itti fayyadamuudhaan agarsiisa tokko agarsiisaatiin turte magaalaa Finfinnee irratti. Samii irratti jechuudha akkuma asirratti argartan viidiyoo kanarratti ilaaluu ni dandeessanii agarsiisa adda addaa suuraawwan adda addaa akkanumallee beeksisoota adda addaa wantoota adda addaa achirratti agarsiisaa turte. Wanti kun kan ta'e lafarratti miti samii irratti jechuudha qilleensa irratti wanti kun kan ta'e qilleensa irratti akkamitti ta'uu danda'e kan jedhu gaafii namoota baay'eeti. Waa'ee artificial intelligence namoota hin beekneef viidiyoo kana keessatti qabadhee isinii dhufe jechuudha. Egaa biyyi keenyas baniinsa artificial intelligence expo 2025 irratti agarsiisa isa kan argisiisaa turte. Agarsiifni kun namoota baay'ee gammachiisee jira, ergaa baay'ee gammachiisee jira, akkanumallee dandeettii yookaan immoo sadarkaa biyyi keenya itti argamtullee kan agarsiisuudha kan ture jechuudha. So artificial intelligence jechuun maal jechuudha kan jedhu viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Ilma namaatii fi artificial intelligencein maalidha, walitti dhiyeenyi isaanii maalidha kan jedhullee ni ilaalla jechuudha. Yeroo addunyaan qe'ee tokko taate bara teknooloojiin dagaagee harka nama hundaa seene kana keessatti akkanumallee bara odeeffannoon ifa aduu caala addunyaa kana itti wal gahaa jiru. Odeeffannoon tokko Ameerikaa irraa yoo dhagame immediately yeroo sanitti Itoophiyaa kan gahu. So addunyaan kun qe'ee tokko taatee jirti. Kana qofa osoo hin taane bara addunyaan satellite itti fayyadamuudhaan wal saaxilaa jirtu. Biyya tokko keessatti maaltu ta'aa jira, maaltu keessatti argama, biyyi kun maal irratti argamti kan jedhu addunyaan yeroo ammaa kana satellite itti fayyadamteetiin kan wal qorachaatiin jirtu, kan wal saaxilaa jirtu jechuudha. Sadarkaa isaaniillee sadarkaa kanaan kan beeksisaatiin jiran. Kana qofa osoo hin taane yeroo addunyaan tokko taate online irratti Itoophiyaa keessa teettanii biyya barbaadanitti online irratti hojii kamiyyuu hojii barbaadan hojjechuu yeroo itti dandeettan kana keessatti artificial intelligence wanti jedhamu immoo dhufee jira. AI kun maalidha wajjin ilaalla hanga dhumaatti nafaana turaadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Maraap bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa viidiyoo har'aatiin artificial intelligence jechuun yookaan immoo AI jechuun maal jechuudha kan jedhu ni ilaalla. Egaa artificial intelligence yookaan immoo afaan Oromootiin sammuu namtolchee jechuu dandeenya. Maalidha? Akkamitti ilmi namaa itti fayyadamaa jira? Waan ilma namaatiif qabullee maal akka fakkaatu gabaabinaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa kaatagoorii afuriin ilaalla. Jalqabarratti artificial intelligence yookaan immoo AI jechuun maal jechuudha? Lammaffaa irratti immoo miidhaa fi bu'aa artificial intelligencein addunyaa kanarratti ilma namaatiif kennaa jiru, biyyootaaf kennaa jiru maal akka ta'e ni ilaalla. Sadaffaa irratti immoo gabaabinatti as keessatti qabadheen kan isiniif dhufe artificial intelligence irratti fayyadamuudhaan online irratti qarshii hojjechuun ni danda'ama kan jedhullee ni ilaalla. Dhumarratti immoo odeeffannoo gabaabaa tokko isiniin dhaqqaba hanga dhumaatti nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan. YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan itti wal baratan hojiiwwan online waa'ee YouTube, TikTok, social mediaadhaan kan wal qabate teknooloojiidhaan kan wal qabate barnoota bal'aa YouTube channel irraa argattan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan eegaladha. Daai gara barnootichaatti. Egaa jalqabarratti kan ilaallu artificial intelligence yookaan immoo AI jechuun maal jechuudha kan jedhu ni ilaalla. Artificial intelligence AI jechuun sammuu namtolchee jechuudha. Maaliif sammuu namtolchee jedhama afaan Oromootti yeroo hiiknu. So kana jechuun maalidha? Artificial intelligence damee computer science keessatti kan argamudha. So kunis maalidha? Artificial intelligence jechuun bakka namaa bu'ee maashinaroota adda addaatti fayyadamuudhaan computerized ta'ee computer keessa seenii kan computeraan maashina adda addaatiin hoogganamuu fi bakka nama bu'ee wanta namni hojjechuu danda'u, hojiiwwan namoonni hojjechuu danda'an, raawwii namoonni raawwachuu danda'an, akkanumallee immoo furmaata namoonni barbaaduu danda'an computerized godhanii biyyoon itti fayyadamaatiin jiru jechuudha. So AI jechuun gabaabinumatti bakka namaa bu'ee bifa computeraatiin kan hojjetudha. Fakkeenyaaf biyyi keenya Expo kanarratti yookaan immoo baniinsa artificial intelligence bara 2025 kanarratti agarsiisa kan argisiiftee jirti. Agarsiisa kanarratti droonoota yookaan immoo drooniiwwan 1500 itti kan fayyadamte agarsiisa kana agarsiisuudhaaf. Drooniiwwan kunniin halluu adda addaa boca adda addaa qindeeffatanii drooniin 1500 kun samii irratti agarsiisa akkanaa kan argisiisan jechuudha. Agarsiisa kana Finfinnee irratti hundi keessanii yoo argitanii jirtanii karaa viidiyootiin illee social media irratti ilaalaatiin turtanii. So kanaaf immoo biyyi keenya baasii addaa baastee jirti. Insaanillee kanarratti hojjeteetiin artificial intelligence biyya keenya sadarkaa kam irratti akka argamullee
kan agarsiisudha jechuudha. Agarsiisa kanarratti artificial intelligence kanatti fayyadamuudhaan drooniiwwan kunniin boca adda addaa, halluu adda addaa samii irratti agarsiisuudhaan ergaawwan adda addaa, suuraawwan adda addaa, barreeffamoota adda addaa, boca adda addaatiin jechuudha agarsiisaatiin turte jechuudha. So kana jechuun artificial intelligence itti kan fayyadame. Artificial intelligence kanaadha jechuudha. Wanta ilmi namaa hojjechuu danda'u tokko computerized godhanii karaa computeraatiin maashinoota adda addaatti fayyadamuudhaan wanta san control gochuudhaan wanta namni hojjechuu danda'ullee akkaataa ittiin computerized godhanii computer keessa seenee bifa maashinoota adda addaatiin hoogganameetiin hojjetamuu danda'u. Egaa artificial intelligence kun yaadni kun kan burqasiise nama John McCarthy jedhamu bara 1955 tti yaada kana kan burqisiise computerri bakka namaa bu'ee hojii namni hojjechuu danda'u ni hojjeta yaada jedhuudha kan burqisiise bara 1955 tti. Ergasii immoo beektonni fi saayintistoonni adda addaa artificial intelligence kana akkamitti computerized goonee maashinoota adda addaatti fayyadamneetiin bakka wanta namni hojjechuu danda'u akka hojjetan akka namaatti yaaduu akka danda'an akka namaatti hojjechuu akka danda'an hojiiwwan adda addaa akka bakka namaa bu'anii akka hojjetan kana irratti qorannoo adda addaa geggeessaatiin turanii qorannoo san irraa ka'uudhaan yeroon ammaa kana artificial intelligence kun hedduu babal'atee addunyaa kana wal gahuudhaaf deemaatiin jira. Biyyi keenyas artificial intelligence kanarratti fayyadamuu eegalteetiin jirti. So kanaafiyyuu maalidha artificial intelligence computerized ta'ee computeranii kan hooggantu jechuudha. Computerized ta'ee program ta'ee achi keessa galaa ergasii immoo roobootiiwwan adda addaatti drooniiwwan adda addaatti maashinaroota adda addaatti fayyadamuudhaan wanta namni hojjechuu danda'u hojjetuudha jechuudha. So kunis dameewwan garaagaraa irratti ilaaluu dandeessanii damee fayyaa irratti, damee daldalaa irratti, faayinaansii irratti, waraana irratti karaalee baay'ee jechuudha. Karaa teekinooloojii baay'ee irratti artificial intelligence kana itti fayyadamaa jira. Bakka namaa bu'anii kan nama qarqaran biyya alaa irratti argitan yoo ta'e bakka namaa bu'anii maashinaroonni yookaan immoo roobootiiwwan bakka namaa bu'anii nyaata namaaf qopheessan, nyaata namaaf dhiyeessan, kastamarallee isaanillee keessummeessan, wanta namni ajajate san geessaniif argitanii jirtan Ameerikaa keessatti baay'een keessan roobootiiwwan akkasii sunniin oomishamanii jiran. Roobootiiwwan kunniin bakka namaa bu'aniitiin kan hojjetan jechuudha. Hoteela adda addaa keessatti wanti kun kan raawwatamaatiin jiru. Kana qofa osoo hin taane hojii fayyaa irrattillee roobootiiwwan adda addaa, maashinariiwwan adda addaa akkanumallee drooniiwwan adda addaa kan fayyaa akkanumallee qonna irrattillee faayidaa guddaa kan qaban kan biyya keenyattillee argitanii jirtan. Kana qofa osoo hin taane waraana irrattillee ilaaluu dandeessan drooniiwwan adda addaa droonii san control kan gootu teesseetiin computeraan jechuudha yookaan maashinariidhaan maashinarii saniin teessee drooniin sun hanga hojii ishee fixutti maashinarii maan teesseetiin kan hooggantu jechuudha. So bu'aan teekinooloojii yeroo ammaa kana fide keessaa tokko artificial intelligence dha jechuudha. Artificial intelligence kana bal'istanii ilaaluu dandeessanii faayidaan inni gama fayyaa irratti qabu, qonna irratti qabu, saayinsii irratti qabu, teekinooloojii irratti qabu akkanumallee immoo waraana irratti qabu addunyaan kun yeroo ammaa kana hedduu tokko fagaatteetiin jirti jechuudha. So kanaaf artificial intelligence gabaabinumatti haala kanaan kan ibsudha. So gabaabinatti artificial intelligence jechuun maashinarii yookaan immoo kompiitaraan kan hoogganuu dandeessu roobootii ta'uu danda'a, maashinarii ta'uu danda'a, akkanumallee drooniiwwan adda addaa ta'uu danda'anii wantoonni kanneen qindeessanii wanta namni hojjechuu danda'u kan hojjetan jechuudha. Bakka ogeessa fayyaa bu'anii kan hojjechuu danda'anillee yeroo ammaa kana kalaqamaatiin jiru. Kana qofa osoo hin taane nama keessummeessuu irratti illee roobootiiwwan adda addaa hojjetamanii jiru. Akkanumallee namni tokko keessa seenee osoo waan tokko hin hojjetin meeshaalee waraanaa kan akka drooniidhaa oomishamanii jiranii waraana kan geggeessan kan bakka namaa bu'aniitii waraana ofii isaaniitiin geggeessan jechuudha. Drooniin jechuun maashinariidha. Kompiitaraan hooggantu ergasii immoo ati teesseetuma hooggantaa inni immoo wanta san raawwatee ni deebi'a jechuudha. So gabaabinumatti artificial intelligence jechuun bakka namaa bu'anii wantoota hojjechuu danda'an kan akka roobootiiwwan adda addaa akkanumallee drooniiwwan maashinaroota adda addaati jechuudha. Kanas computerized gootanii wanta ilmi namaa hojjechuu danda'an san compuutera keessa galchuudhaan yaada ilma namaa wanti ilmi namaa hin raawwata jedhamee yaadame san compuutera keessa seenee program tahee programa san irratti immoo roobootiiwwan sunniin program ta'anii achirratti akka hojjetan kan taasifamanidha jechuudha. Gabaabinumatti artificial intelligence akka isiniif galee abdiin qaba. Artificial intelligence egaa damee baay'inaan ilaaluu ni dandeessanii akkuma duraan dursee isiniif kaasuudhaaf ture jechuudha. So dameewwan kanneen irratti illee biyyoota addunyaa kanaaf hedduu tokko kan gargaaraa jiranidha. Kutaa lammaffaa keessatti kan ilaallu lammaffaa irratti kan ilaallu faayidaa fi miidhaa artificial intelligence ni ilaalla. Keessattuu irra caala yeroo ammaa kana bu'aa isaaniiti kan irra caalaatiin dhufaatiin jiru. Artificial intelligence kun faayidaan inni qabu guddaan maalidha? Humna namaa ni qusata, qabeenya ni qusata. Kana qofa osoo hin taane wanti ilmi namaa hojjechuullee hin dandeenye tokko sammuu namaa keessa kan jiru computerized godhanii maashinaroota adda addaatiin
akkanumallee roobootiiwwan adda addaatti fayyadamuudhaan wanta ilmi namaa illee hojjechuu hin dandeenye kan yaada keessa jiru yaada sammuu namaa keessa jiru wanti kun osoo danda'ame osoo akkana godhame wanta jedhamu san kan raawwachuu danda'anidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf droonii yoo fudhatan ilmi namaa samiirra bararuu hin danda'u. Garuu drooniin bararuu ni dandeessi. Yaadni kun maalidha? Computerized ta'ee drooniin sun ni oomishame maashinariin hundinuu erga raawwatamee fi booda droonii san kompiitaraan teessee kan kontrol gootu ergasii immoo wanta ilmi namaa samiirratti hojjechuu hin dandeenye yookaan immoo raawwachuu hin dandeenye qonna irratti argitanii jirtanii drooniidhaan akkanumallee waraana irratti argitanii jirtanii so wanti kun artificial intelligence dha jechuudha. Faayidaan inni isaa bal'aadha. Kana qofa osoo hin taane hoteelota gurguddoo keessatti keessummeessuudhaan biiroowwan adda addaa keessatti fayyaa irratti illee diiteel qorannoo adda addaa akka gaggeessaniif namoota akka qarqaaran kan taasifamedha. Faayidaan isaanii sadiidha. Tokkoffaa humna namaa qusatu, lammaffaa immoo qabeenya qusatu, sadaffaan immoo wanti ilmi namaa raawwachuu hin dandeenye tokko kan sammuu namaa keessa jiru maashinariiwwan kanneen itti fayyadamuudhaan salphumatti raawwachuun ni danda'ama jechuudha. Wantoonni kanneen sadiiniif faayidaa bal'aa qaban jechuudha. So kanaafiyyuu baasii biyyi tokko baaftu yookaan immoo namoonni kaampaaniin tokko baasu ni hir'isa, humna namaa ni qusata, qabeenyas ni qusata jechuudha. So artificial intelligence gama baay'eedhaan fudhachuu dandeessan. Kana irra darbee immoo artificial intelligence faayidaan inni guddaan maalidha? Yeroo ammaa kana hojiiwwan onlaayiniitiif namoonni itti fayyadamaa jiru. AI-wan adda addaa yookaan immoo artificial intelligence AI applicationota adda addaa websiteewwan kan akka GPT akkanumallee DeepSeek baay'eetu jira jechuudha. Applicationonni adda addaa websiteewwan adda addaa kan uumaman kan wanta barbaadan search ittiin gochuu dandeessan. Google search engine keessatti wanta argaman san search gochuudhaan fakkeenyaaf afaan Oromoo gara afaan Amaariffaatti kan translate kan godhan kan qofa osoo hin taane wanta ilmi namaa barbaadu fakkeenyaaf gaafii tokko yeroo gaafatte artificial intelligence irratti applicationota irratti gaafii san seeraan sii deebisan jechuudha. So kun artificial intelligence jechuudha. Kanarra darbee immoo online irratti hojiiwwan adda addaa illee namoonni ittiin hojjechaa jiru kana kutaa itti aanu keessatti kan ilaalu ta'a jechuudha. Egaa faayidaan isaanii bal'aadha. Kutaa lammaffaa keessatti bal'inaan faayidaa isaanii ni ilaalla. Kana qofa osoo hin taane egaa applicationonni adda addaa uumamaa jiranii kan wanta tokko waan nama tokko yoo gaafatte kan bal'inaan ibsa siif kennan. Fakkeenyaaf waa'ee atleet Hayilee Gabrasillaasee yoo gaafatte AI irra seentee Hayilee Gabrasillaasee baratti dhalate maal akka hojjechaa ture sadarkaa inni irratti argamu wanta inni qabu hunda siif seenaa isaa siif qopheessa jechuudha. Siif qopheessa. Kana nama miti kan haasaa jiru. Generate godhee kan siif baasaa jiru AI yookaan immoo artificial intelligence kana waa'ee nama sanii suuraa isaanii kennitaa fi yookaan immoo barreeffama waa'ee isaanii gaafatta ergasii immoo inni bal'inaan yaada san siif kenna jechuudha. Artificial intelligence bal'inaan yeroo biraa ni ilaalla jechuudha. Miidhaan isaa immoo maalidha kan jedhu waliin haa ilaallu. Miidhaan isaa karaa lamaan ilaaluu dandeessan. Tokkoffaa miidhaan isaa maalidha? Karaa siyaasaatiin. Karaa siyaasaatiin keessattuu waraana irratti drooniiwwan adda addaa artificial intelligenceedhaan oomishaman baay'een isaa waraana irratti kan hirmaachaa jiran kanaafiyyuu balaa namootaa fi qabeenya irratti geessisuu irratti illee miidhaa guddaa qaba. Kana qofa osoo hin taane artificial intelligence kun baay'achaa yeroo deeme qorannoo amma dhiyoo kana keessa gaggeeffame irratti maal jedha? Addunyaa kanarratti artificial intelligence kun baay'achaa yoo kan deemu ta'e namni qaxarameetiin hojjetu yookaan immoo hojii mootummaas ta'e kan miti mootummaa irratti qaxarameetiin hojjetu ni dhabama ni xiqqaata. Kanaanis nama hojii dhabuu danda'a kan jedhu yaaddoo keessa seenee jira. Sababni isaas kaampaniiwwan adda addaa biyyoonni adda addaa maashinariiwwan kanneen itti fayyadamanii bakka namaa kan fayyadamaa jiran maashinarii kanneenii kana jechuun nama ni salphisa nama muraasatti kontrol godha maashinariiwwan kanneen kompiitara kanneen isaan computerized waan ta'aniif proogiraam ta'anii jiranii so nama muraasatti jechuudha kan gaggeessu. Kanaafiyyuu hojii dhabdummaan illee baay'achuu danda'a kan jedhu miidhaa mataa isaa qabateetiin kan dhufaa jiru. Irra caalatti garuu faayidaa isaatu bal'ata jechuudha. Gama biraatiin kan ilaalu immoo artificial intelligence akkamitti gara qarshiitti jijjiirachuu dandeenya. Yeroo ammaa kana online irratti argitanii yoo ta'e artificial intelligence itti fayyadamuudhaan viidiyoowwan adda addaa hojjechuudhaan akkanumallee audioowwan adda addaa suuraawwan adda addaa generate gochuudhaan isa kana immoo edit gochuudhaan namoonni online irratti ittiin hojjechaa jiru. Kan akkamitti ittiin hojjechuu dandeenya jechuu dandeessanii gaafii akkasii yoo qabaatan akkamitti irraa hojjechuu akka dandeessan akkamitti online irratti make ittiin gochuu akka dandeessan akka isiniif hojjedhu yoo barbaadan comment irratti yaada keessan naaf barreessaa. Yaada keessan ilaalee artificial intelligence kanatti fayyadamtanii viidiyoo mataa keessanii waraabdanii online irratti hojii hojjechuu warroonni hin barbaanne viidiyoo akkamitti artificial intelligence qofatti fayyadamtanii qopheeffachuu akka dandeessan. Kana qofa osoo hin taane idea illee yookaan immoo content mataa keessanii illee artificial intelligence gaafachuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf viidiyoodhaan kanatti aanee hojjechuu barbaadu tokko yaada akkanaaf kennu illee yoo kan barbaadu ta'e artificial intelligence yookaan immoo AI chat GPT gaafachuu ni danda'a. DeepSeek illee gaafachuu ni danda'a. So kanaafiyyuu maalidha? Artificial intelligence kanneen itti fayyadamtanii yaadallee akka isiniif burqisiisu. Waa'ee nama tokkollee akka isiniif himu. Seenaa isaa akka isiniif himu. Kan isin hin beeknellee artificial intelligence isiniif himu jira. Achirratti kaatanii immoo isin viidiyoo edit gochuu ni dandeessanii, hojjechuu ni dandeessanii, qarshii irraa argachuu ni dandeessan karaa YouTube keessaniitiin, karaa TikTokiitiin, karaa adda addaatiin galaksitanii jechuudha. Yaada bal'atu jira. Artificial intelligence itti fayyadamtanii waa baay'ee hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Qarshii online irraallee ittiin hojjechuu
ni dandeessan jechuudha. Egaa xumurarratti kan ilaallu jechuudha. Dhumarratti kan isinitti hima jedhee isiniif yaade teeknooloojii fi uummata Oromoo kan jiru dhumarratti isiniin gahuu barbaada. Teeknooloojii yeroo ammaa kana babal'atee kanaan dura televiiziyoonota duubatti hafoo ta'anii namoonni kan barbaadaatiin turani yookaan immoo addunyaan kun akkamitti oolte biyyi keenya akkamitti oolte kan jedhanii kan ittiin dhaggeeffataatiin turan. Akkanumallee raadiyoowwan duubatti hafoo ta'an kan kanaan dura teeknooloojii kanaan dura keessa turanidha kan namni itti fayyadamaatiin ture. Ergasii immoo bilbiloonni dhufanii ergasii immoo namni walii bilbiluu eegale. Bilbiloonni kunniin illee immoo ismaartifooniitti gara jedhamutti jijjiiramanii ismaartifoon kan jedhaman kanneen akka yeroo ammaa kana jechuudha. Onlaayinii irratti waan barbaadan ittiin sarchi gootan odeeffannoo adda addaa ittiin gaazar gootan jechuudha. Kanarraa darbee immoo bilbila keessanitti fayyadamtanii onlaayinii irratti hojii hojjechuun danda'amee jira. Mana isaanii ta'anii namoonni appilaayi gochaa jiran wanta adda addaa onlaayinii irratti barachaa ni jiru. Bal'aadha jechuudha. Sadarkaa kanarratti namni keenya irraa fayyadamaa jira kan jedhu gaafii hunda keessanii haa ta'u. Kanaafiyyuu barachuun murteessaadha. Barnoota ammas barnoota kabajamaa Dr. Alii Birraadha. Artistiin keenya kabajamaa Rabbi isaa araaramu. Barnoonni hundee waa hundaati waan ta'eef hojjechuudhaan addunyaan kun nu gatteetiin deemaa jirti waan ta'eef barachuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii. Nu sadarkaa kanarraa deemaa jirra kan jedhu immoo hundi keenyayyuu of gaafachuu qabna. Viidiyoo har'aa keessatti gabaabinumatti waa'ee artificial intelligence yookaan immoo AI gabaabinaan isin ibsee jira. Bal'inaan immoo detail keessa yeroo deemne yeroo nu gahu waan ta'eef yeroo gabaabduu kana keessatti hamma tokko akka hubattan abdiin qaba. Kun gama teeknooloojii keessatti, siyaasa keessatti, akkanumallee daldala keessatti, faayinaansii keessatti, damee hunda keessatti jechuudha. Artificial intelligence'n faayidaa guddaa uummataaf kennaatiin jira. Akkanumallee biyyoonni addunyaa kun artificial intelligence kanatti fayyadamuudhaan wantoota adda addaa hojjechaatiin jiru. Bal'inaan yeroo biraa ilaaluu ni dandeenya. Yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Qeeqas yoo qabaattan koomentii irratti naaf barreessuu ni dandeessan. Viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Hanga ammaatti waan na daawwattaniif hedduu tokko galatoomaa isiniin jecha. Viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo biraatiin wal arginaa hangasitti nagaa naa tura isiniin jecha. Warroonni YouTube chaanaalii kana hanga ammaatti subscribe godhin subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deemina. Horaa bulaa.